Hello ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel, Aku English with Oromic. I'm Aku from School of American English. My dear sisters and brothers, how you doing guys? How are you? How's life keeping you? What's up guys? Just how's life treating you? Oh, it's nice to hear that. Guys, today I'm here in front of you to teach you about daily common expression, which is just focus on around each spoken class. Guys, before I start my class, I want to say, please don't forget to subscribe, like, share our YouTube channel. This is our message always. Coming to the channel, Aku English with Oromic. Akkam nagaa jirtu fayyuma keessanii baga jiraattan guyyaadhaa barumsaa gosa spoken kataayitiin walitti deebinee jira jechuudha. Channel keenya subscribe, like, share gochaan yeroo hunda nu bira dhaabadhaa gaaffii kennas jechuudha. Now, without further ado, let's get start. Okay, kallattii maan gara barumsa keenyatti haa deebinu. Barumsa keenya hadhaa is about daily common expression. Jechoon asirra barreeffame kunniin jechoota 15 yookaan 16. Jechoonni kunniin afaan Ingiliffaa keessatti baay'ee barbaachisaa jechuudha. Guyyaadhaa guyyaatti haasawaa keessatti baay'ee si barbaachisan jechuudha. Fakkeenyaaf mee tokkoffaa ilaallu. Tokkoffaan maal jedha? Put your shoes on jedha. Put your shoes on. Nama tokkoon yoo luka qullaa jiraate, if he is just on barefoot or a naked foot, qullaa yoo jiraate, we can say put your shoes on. Kophee kee kaawwadhu yookaan immoo caammaa kee kaawwadhu jechuudha. Or you can say yoo uffata barbaachisan immoo you can say put your clothes on. Put your mask on. Maskii kee kaawwadhu. Socks on. Kaalsii kee kaawwadhu jennee haala kana nama tokkoon waan akkanaa kaawwadhu jennee ibsuu jechuudha. So we can say put your shoes on. Caammaa kee kaawwadhu. Put your mask on. We can say take off your mask. Haala kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Caammaa kee yookaan immoo maaskii kee kaawwadhu. Please, hey, you man, put your mask on. Mask kee kaawwadhu. Put your eyeglass on. Eyeglass kee kaawwadhu. Haala kanaan nama tokkoon kaawwadhu waan akkanaa godhatee ibsuu jechuudha. The next one is don't backbite her. Don't backbite her. Don't backbite him. Don't backbite us. Don't backbite them. Don't backbite me. Nama tokkoon nan hamatin, isa hin hamatin, ishee hin hamatin, isaan hin hamatin, nun hin hamatin jechuu barbaadde, you can say like this. Don't backbite. Backbite jechuun to talk about somebody, just defame jechuudha. Okay, if you talked about someone behind him, it's called backbite jechuudha. Kana biraatiin defame jechuudha. Maqaballeessi jechuudha. So don't backbite her. Ishee hin hamatin jechuudha. Don't backbite me. Nanamatin. Waan kiyyaa naasayin na duuba jechuudha. Don't backbite him. Isa namatin. Don't backbite us. No namatin. Don't backbite them. Please. It's not good to backbite someone. Backbiting someone is not allowed on the religion. Okay? Akka amantitti nama tokko duuba isaa haasa'uun dhowwadha jechuudha. So please, I want to say it's a piece of just advice. Don't backbite each other. Wal hin namatina. And also don't backbite me. Why? Yes, in okay. The next one is why are you upset? Malif arte. Why are you upset? Malif mufatte. Why are you upset here? Malif she mufachiste. Why are you upset me? Malif na mufachiste. Wal magrat. Why are you upset? Malif arte chuda. Why are you offended? Why are you just mad? Why are you just furious? Or why are you angry? The next one is don't regret later. Don't regret later. Boda hingabin. Boda hingabin. Don't regret later. Boda hingabin. Please don't do this one. It is a bad thing. It's not allowed to do this one. You will regret later. Or you can say don't regret later. This one is don't tease the children. Ijoollee daa'imatti hin taphatin. Don't tease the children. Ijoollee daa'ima hin gowwoomsin. Itti hin taphatin jechuudha. Don't tease the children. Daa'imatti hin taphatin jechuudha. Daa'imaan hin qaladin jechuudha. Don't tease the children. Daa'imatti hin taphatin jechuudha. The next one is how changed you are.
how changed you are. Namni tokko fakkeenya for instance, let's say namni tokko badaa ta'uu isaa hin beekta yookaan immoo nama badaa akka ta'e ni beekta. Akka tasaa amala isaa san jijjiiree yoo dhufe jechuudha. Duraan nama badaa ta'ee gaarii yoo dhufe yoo ammoo gaarii ta'ee badaa yoo ta'e jijjiirame, you can say to him what? How changed you are. Akkami jijjiiramte. Yoo ammoo waa'ee nama tokko haasoo barbaadda ammoo akkami jijjiiramte isin duraan badduu turte amma nama gaarii turte jechuu barbaadu, you can say how changed she is jechuudha. You can say how changed she is. Isheen akkami jijjiiramte. Yoo istee ammoo you can say how changed he is. Inni akkami jijjiirame. Waa'ee nama tokko haasoo barbaadu jechuudha. Walumaa galatti how changed you are jechuun akkami jijjiiramte atin. Wow. You're critically jechuudha. The next one is mind your pocket. Mind your pocket. Let's say if someone just went in a risk or in a dangerous area or place, namni tokko bakka hin danda'amne yookaan immoo bakka hattummaan itti yookaan immoo hattuun itti baatu yoo deeme kiisii kee eeggadhu jechuu baatu, you can say please mind your pocket jechuudha. Mind your pocket. Kiisii kee eeggadhu jechuudha. Yookaan immoo mobile faa yookaan immoo qarshii faa qabatee deemuun mala. Mobile kee akka suraan jiine, akka suraan cabne, yoo fundura kana faa ta'ee yeroo gajjatti faa akka suraan cabneef nama tokkoon eeggadhu jechuudha baatu, you can say mind your phone jechuudha. Mobile kee eeggadhu yookaan immoo mind your pocket. Yookaan immoo mind your diary, mind your exercise book, mind your pocket or wallet ta'ee haala kanaan ibsu dandeenya jechuudha. Walumaa galatti mind your pocket jechuun kiisii kee eeggadhu jechuudha. Kan biraa waa'ee mind baay'ee jira, funduratti irra deebinee baran. The next one is she was cursing you. Isheen si abaaraa turte. Karsachumaa jechuudha, abaarsa jechuudha. She was cursing you. Isheen si abaaraa turte. Faallaa kana ammoo bless ennaa jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko yoo si eebbisaa ture, we can say she was blessing you. Your mother is blessing you. Haati kee si eebbisaa turte. Your mother was blessing you. Haati kee si eebbisaa turte. Or you can say your father, your grandpa or your grandma was blessing you. Akkoon kee yookaan immoo abbaan akaakayyuu kee si eebbisaa turan jettee haala kanaan ibsan jechuudha. Walumaa galatti she was cursing jechuun isheen si abaaraa turte jechuudha. The next one is he slipped and fall down. Sleep jechuun mucaachuu jechuudha. Fakkeenyaaf let's say if there is a mud, okay, after raining yoo roobee raabee dhoqqee ta'e jiguu dandeetta jechuudha, mucaatte jechuudha. Kanaaf he slipped and fell down. He slept and fell down. Inni mucaate maal ta'e jige jechuudha. He slept and fell down. Mucaate jige jechuudha. The next one is namni tokko sagalee isaa kaasee yoo iyyee haasa'e sagalee keessan diqqeessaa jechuun barbaada, you can say, you can use many different expressions by the way. In English language there are many opportunities by the way. About this one you can say lower your voice. Sagalee kee diqqeessu. Try to minimize, try to reduce your sound. Stop talking, just stop barking. Please keep quiet, shut up. Can you lower your voice? Okay, the next one is I wish you were mine. Kaitanu, osoki yetate, akkan gari ture chula, barere ture garo. But you are not mine. It's a kind of dream or illusion. It's impossible. How? It's already happened. If you can you, I wish you were mine. Also, ni hawa to you don't you. Also, ishen ka iseta you can mock isata te niawa. You can more when you could also key te niawa. Tihala can I estimate. Fakanyaf, manikuno sokite, you can say. Okay, I wish if this house is mine. I wish if she's mine. Also, thank you, Tate. Nia, what tell I can answer that. I wish you were mine. Also, Tate, how we hear to it. The next one is speak frankly. Speak frankly means if someone just try to talk something untrue or false. Name to kosoba hasawu yo ba ise yo kan mo soba hasawu yo deme, you can say please speak frankly to the local. Malo luga hase. Please speak frankly. Luga hase. Luga hase. Speak frankly. Talk true, that means. Luga hase. The next one is I am tying my tie. I am what? I am tying
my child. Let's say if someone asked me while I was just trying, while I am just tying my tie, maybe I'm saying to you what? Hey, bro, what are you doing? You can say, I'm tying my tie. Name tokko maal godhaarta. Yeah, what you doing? You can say, ayo karabati hidhachaa jiraadhe yookaan immoo hidhattu asii jechuudha. Yoo hidhachaa jiraate, I can say, I am tying my tie to you. I am tying my tie. Karabati kiyya, hidhachaa jira jechuudha. Tie your tie jechuun immoo karabati kiyya hidhadha jechuudha. Tie your tie. He's tying his tie. Inni karabati isaa hidhachaa jira. We are tying our tie. The next one is, I am ironing my clothes. I am ironing my clothes. Hey, what are you doing, bro? Mal dalagarta. I am ironing my clothes. So sinjere uffata kiyya tokkofacha yookaan immoo kaawwachaa jira jechuudha. Tokkofacha yookaan immoo sirreeffachaa jira jechuudha. I am ironing my clothes jechuudha. Uffata kiyya maal godhaa jira? Uffata kiyya dhaawachaa jira jechuudha. Yookaan immoo tokkofachaa jira jechuudha. Iron jechuun meeshaa sanillee ta'uu danda'a yookaan immoo meeshaa ittiin tokkosan kan jechuudha. Akkasumas immoo action illee yoo ta'e you can say ironing jechuudha. So I am ironing my clothes. Uffata kiyya tokkofachaa jira. Okay. The next one is, I am watering the garden. I am watering the garden means bishaan shiginyi obaasaa jiraatu isaa ibsa jechuudha. Fakkeenyaaf, hey, what are you doing? Namni tokko naan jedhe, ani yoo bishaan shiginyi obaasaa jiraadhe, you can say, I am watering the garden. I am watering the garden. Shiginyi bishaan obaasaa jiraadhe haala kanaan ibsu dandeetta jechuudha. Kanaaf water jechuun bishaani yoo verbi ta'u you can say watering jechuudha. Verbi illee ta'a, noun illee ta'uu danda'a jechuudha. So you can say, I am watering the garden. Yeroo tokko bishaan jigaa jira jechuudha barbaadde afaan Ingiliffaatiin, you can say the water is running. Fakkeenyaaf afaan Ingiliffaatiin bishaan jigaa jira jechuudha barbaadde, you can say the water is what? Running. Bishaan fiigaa jira osoo hin ta'in bishaan jigaa jira jechuudha. The water is what? Hey, running. You can say the water is running. Jechi kuni we can say water. Why accent America hunduratti ni baranna. We can say that water in general. We can say water. 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 Ne how can pronounce go jechuudha. So I'm watering the garden jechuun shiginyi bishaan obaasaa jira jechuudha. The last one is, but not the least one is, you can say here, I'm proud of you. I am proud of you. Nama tokkoon hojii gaarii yoo dalage sittiin boona yookaan immoo isa dinqisiifachuu barbaadde, you can say, hey, I'm proud of you. I appreciate it. I like it what you did. You can say, I appreciate it. It means what? I am proud of you. If you want to just give someone just complimenting, nama tokko yoo dinqisiifachuu barbaadde, you can say, I'm proud of you. I like you. You can understand. Kanaaf haala kanaan afaan Ingiliffaatiin I'm proud of you jechuudha. Simboona jechuudha. Namni tokko gaarii yoo dalage obboleessa kee, abbaa kee ta'uu danda'a, ilma kee ta'uu danda'a. Namni tokko waan gaarii yoo dalage, you can say I'm proud of you jechuudha. Simboona jechuudha. I am proud of you jechuudha. Simboona jechuudha. I like you, that means. Especially if you want to just give, it's a complimenting for someone. Namni tokko dinqisiifachuu barbaadu, you can say I am proud of you jettee haala kanaan dinqisiifachuu dandeenya jechuudha. Barumsi kiyya kanadha. Kan waa'ee spookiniidha yookaan immoo common daily expressionidha hadhaaf isinii qopheesse kana fakkaata jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota chaanaalii Akka English with Oromic. Barumsi hadhaaf isinii qopheesse kana fakkaata. Kan hanga ammaa fakkaata jechuudha. Yeroo biraa hanga sagantaa biraatti walitti deemnutti nagaan naan tura yookaan immoo nagaatti naaf tura isin jecha dursa immoo chaanaalii kiyya akkuma duraanii subscribe, like, share gochaa yeroo hundaa na wajjin dhaabbadhaa isin barbaada. Love you all. Bye. I'm sorry. Okay, barumsa hadhaa kana keessatti haala yeroo barannu keessatti baay'ee qufaa ture. Akka isaatee qorratti na argatee jira waan ta'eef dhiifama isin jechuu barbaada yoo isin jeeqalle jechuudha. Kanaaf just I'm so sorry to just okay, my dear sisters and brothers, just today I think I'm coming down within a cough. So if I disturbed you, please try to just give me apology or excused. So sorry. I want to say sorry. I want to say bye.